Guddanne kunoo akkanatti gadda keenya ibsachuu jirra. Wallahi Hacaaluun Hudeessaa kan nu gaddisiise har'a guyyaa har'aa kunoo ni jiraattonni magaalaa Naayiroobii har'a kanatti gadda keenya ibsachuu jirra. Wallahi hedduu guddaa kan nu dhagahame dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan kunoo akkana baanee biyya namaa keessatti akka callee cittee gargar facaanee wal bira nuufilaa jiraanne yoo makkana taana kunoo akkanatti geggeessuu jira. Alfachuudhaan yaa irraan baddu jaanii.